إن شاء الله أنا إجبت يوكاني أشوفها وأنت تأسيس أستاذي بشننتي إن شاء الله إجبت يوكان جبوتي ديمو بربادا فربين جاي أشوفها كيف فني ما قاني لا لأنه يا كيف أبابو إللي أبابو دسي Egypti amma yani yoon booda deemuu dandeessa barnoota achii fixatte yoon booda deemuu dandeessa. Itoophiyaa dhaquu hin dandeenyu hanga mootummaan gabroonfataa kun jiru garuu biyya biraa hunda dhaquun hin danda'ani. Ammumaa umoo. Maali dhaquun hin danda'a, Dubaay dhaquun hin danda'a, Turkii dhaquun hin danda'a, Suudii dhaquun hin danda'a, bakka hunda hin danda'a. Aywa. Itoophiyaa garuu dhaquun hin danda'a. Itoophiyaa dhaquun hin danda'a. Ekoodha. Maashaallah. Rakkoo jira jennee waan Ekoo achii himattanii baatanii mi? Nuu kaa biyyi duralleedha keessiin kiyya gaafa Mr. fi ammoo gaafa Ijiptii jirullee akka mootummaa kan uummata keenya rabbishu jiru ni beekan. Dhaabbanni baqataa hundi ni beekami. Amma hunuma beekani. Suudii kootan alfaayi. Okay, inshallah. Ayya akkana taanaa warri Kaayiroo jiru mootummaan akka nagaya ta'u hin fedhan jechuudha kanas akkaataa itti kana yoo taate jechuun yoo mootummaan nagaya ta'e akkamitti deemarree Ameerikaa Kanaadaa akkamitti deeman. Wallahi an sana irraa dubbachuu hin danda'u because anama biyya Awurooppaan jira waa'ee Awurooppaan irraa fette malee waa'ee Afrikaa kan waa'ee madaa keenyaa. Amma laala Itoophiyaa keessa nagaya ekoo Itoophiyaan nagaya taatee amma isaan san Keeniyaa fa'aa jira waggaa meeqa Masrii waggaa meeqa jiranii deemuun hin danda'ani. Tentang maal tapi terkenal bukan, oke? Deemu numa deebisan. Iyo abaawonis galtee warri hidhaa jiru hiikamee Finfinneen tan Oromoo taatee daangaan Oromiyaa kabajamee afaan Oromoo ta'e malee afaan federaalaa hojii federaalaa ta'e malee baqataa tokkollee galchuu fi baqattummaa irraa fudhachuu diduu hin dandeessu beektii hundinuu ni beekti. Uummarraatii ni beekti. Amnesty International dhaabbanni mirga dhala namaa Oromoo maaliif akka qabsootu ni beekti. Abiyyi bar nagee ta'uudhaaf waa hedduu irruudha baru manni keenya abiyyi nagee maarreeffama jaan malee. Biyyi keenya nagee ta'u waa hedduu irraa maaltu haa godhamee humaan godhamne bara. Hin godhamne gana suutatti godhamti inshallah kaafeesi ni goona amma tunu jinqeeyattu masannurraa dhorkanii Finfinnee keessatti ani bilbila Itoophiyaatti wanni si kasaarsisu bilbiluma bituudha. Ammuma bitaa ammumaan tana si tuqatanii sirraa fuudhanii kutan. Ammuma bitaa ammuma si tuqatan bilbila shaniin sanuufi Itoophiyaatti waa bituu fi namni asii biyya namaatti gale kunfaan barna siraalaa lugguu kofoo bitanna surree faa kophee faa bitanna jaa osoo if jibbuu bitaa bar. Ifi asitti riyaala kudhanfaa riyaala diiddanfaa waa bituu baranii migaa. Biyya teenya gizee dhaqee 5,000 jaaniin surree takka faa 3,000 yoo Finfinnee taate 4,000 akkana. Biyya kaayyoo taate 3,000 wayimi lakkaa'ee maallaa kana guutte kan iyyaatuma wayi waataatuma wanti ijaa bakka innaa ni sirratti inshallah. Kumni sadii barii gaa jechuun Itoophiyaatti immoo maallaqa guddaadha malee kumni shan yaa. Riyaala qaxara mala riyaalli 2,208 yeroo ammaa. Asitti riyaaluma 100 gizee jaan takkuma baasee kennaa migaa achi gizee dhaqee ammoo 2,208 lakkaa'eetti ilaalta akka hanga 18 lakkaayyoo 100 taati itti kennaami itti guddoodha bakka booyaatuma itti kenna. Thank you. Galata. Yaa Itoophiyaa maalanii wanta kamtiitu jala bokum reetiin takka kuma kudhan jaan isaa? Kuma zeetiin kuma. Reetii ilmoo korbeessaa? Reen qaaliidha. Mee sirba wanni tokko nu affeerimee YouTube bilbila biraa qabaatti Maamma Sheekaa. Kan kam yoo? Maamma Sheekaa jiitti barreessiin ifiifuusiif ba'a. Hedduudha Maamma Sheekaa alboomaan jira wanni godhamee jira akka tulmaa bakka. Maamma Sheekaa gaafa kunoo ilillii abraasha yaa taaroo hara masnoo afaanii.
tabishaan qarqara biyyoonni qabsiiftee bilbila. Dubbiin jajjabdu akkam? Obsedeero. Mamishay bidhamee? Mamishay. Nasraa Muhammad Shaamin Galaton. ዋው ሬዲ አደም ኮንግራቹሌሽን በገ እትሲንጌ በገ ፉቴ ሲንጀና በገ ጃረምቴ ሲንጀና ግሪሳ ወሪ ገርቴ ፓንቲ አንሲያ የሚመለ ቢሻን ኛታ አንሲያ የሚመለ ሂንዱጊን ኛቲን ኑፈቲን ነማን ጀዱ አከ ኢሳን ታን ኦፋፈን ኢሰኒ አቲ በገ ፉቴ ሲንጃ አሞ አድረስ ላወኒ ተሄኩን ሬዲ አደም ተሁ ባቴ ዮካ ምስኪንቲቻ አከ ከዲር ከነ ተሄ ማልቶ አከተው ማልቶ አከ ኡመሙ ደቺ ተነሶቸው ሲላከ ሳኒቲን አሞ jechi girrisaa dachi sochoosuu dhiisi udaan dhaabbatu akka hin jiisine arraan sirratti arkee onnee nutti horte teenkiyu galatoomii bagatti cabsite baga fuute intala jimmaa waliin nuurillee siin jenna baabaa kiyya jiraadhu tidaarii nagaa siif haa ta'u du'aayii sii goona baay'ee ulfaadhu siin jenna bagatti cabsite baga fuute karaan keetirra deemuudhaaf nutis qophiidha